Magaalli Adaamaa magaalaa giddu gala diinagdee fi turizimiiti jedhan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Nashaa magaalaa Adaamaatti fiigichi halkanii gaggeeffameera. Fiigicha kanarratti hooggantoonni sadarkaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa atleetonni akkasumas kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamaniiru. Sagantichaan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee galmi keenya badhaadhina hunda galeessa uumuudha jedhanii aadaa fi turizimii walitti hidhuun fiigicha galgalaa magaalaa keenyatti eegalleerra jedhan. Badhaadhina hunda galeessa ta'e hawaasa fayyaa qabu halkanii guyyaa hojjetu mul'ata guddaa qabu har'a egeree isaa murteessuuf hojjetu ijaaruudhaa uumuudha. Isa kanaaf mootummaan naannoo keenya mootummaan biyya keenya dinagdeewwan hunda irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan hawaasni misoomatti akka ka'uu danda'u kallattiiwwan misoomaa bu'uura kallattiiwwan diinagdee kanaan dura dagataman yaadachuudhaan bu'uureessee hojiitti galamee jira. Kaayyoon isaas industiriin keenya halkanii guyyaa akka hojjetuu fi magaalaa keenya addunyaatti beeksisuudha jedhan. Fiigicha kana halkan yommuu jalqabnu rakkoo waliigalaa keessa turre keessaa ba'uuf tokko fiiguu akka qabnu ummanni keenya akka yaadatu jalqabsiisuuf. Inni biraa magaalaa Adaamaa giddugala industirii, giddugala konferensi turizimii, giddugala waan hundaa taasisuuf bulchiinsi magaalaa karoorfatee hojii keessatti argama. Adeemsa darbeen jijjiirama fiduu akka hin dandeenye waan amanamuuf halkanii guyyaa hojjenne fiigicha kana mallattoo godhanne industiriin keenya halkanii guyyaa akka hojjetu dhaabbileen hoteelonni keenya halkanii guyyaa akka hojjetan qaamni misooma irratti bobba'e qaamni oomisha irratti bobba'e hundi halkanii guyyaa akka hojjetu agarsiisuuf fiigicha qophaa'e waan ta'eef. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Nashaa mootummaan naannoo keenya magaalonni keenya hawaasaaf mijattuu akka taatuuf hojii guddaa eegaleera jedhan. Mootummaan keessan mootummaan naannoo Oromiyaa magaalonni keenya jiruuf jireenya hawaasaatiif mijattuu akka ta'an akka miidhagan sagantaa fi tarsiimoo garaagaraa qopheessee hojiitti hiikaa jira. Keessumaayyuu yaadama haaraa yaadama edaamuutiin biyya hoogganamtu ta'uu isiitiin mul'ata guddaa keenyee hojii eegalleen bu'aaleen gurguddaan argamuu jalqabanii jiru. Fuula gaarii Adaamaan qabduu fi turizimiin jiru diinagdeen akka deeggaramu taasisuu keessatti fiigichi kun ga'ee guddaa qabaachuu himanii qaamolee sagantaan kun haala gaariin akka gaggeeffamu shoora bahatan galateeffataniiru. Addunyaa irratti magaalaa beekamtu magaalaa dhugaadhaan ismaart taate ijaaruudhaaf kana gochuudhaaf sochiin amma jalqabame eebantiiwwan garaagaraa taateewwan garaagaraa qopheessuudhaan magaalaa kana utubuudhaaf sochii hooggansi magaalaa taasisaa jiru ummanni keenya taasisaa jiru irra caalaa si'eessuudhaaf hojii hojjechaa jirru daran cimsinee kan itti deemnu ta'uu isaa gamanumaan isin ibsuun barbaada. Xumura irratti sagantaan kun akkanatti akka miidhagu kaayyoo isaa sirriitti galmaan ga'uu akka danda'u humna qooda fudhate gubbaadhaa hanga jalaatti naannoo Oromiyaatti irraa jalqabee qaamota qindeessitan hunda keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa. Hirmaattonni sagantaa magaalaa Adaamaa fi magaalota biroo irraa fiigicha kanarratti hirmaatan fiigichatti hirmaachuu isaaniitti gammaduu dubbatan. Magaalaan Adaamaa baay'ee namatti tole amma immoo akka duraanii irraa kooriidariin illee bareechee karaa irra fiiguu duratti illee dadhabbiin hin jiru jedhee yaada. Karaa irra fiiguu duratti illee waa baay'ee argita. Karaan kun immoo akka duraa irra baay'ee namatti tole baay'ee nama hawwata ulfaadhaa jechuu barbaada.